Ile wanolu sete umanke nakana. Zuli rebo bozo. Irreechi iddoo tokkummaan jaalallee aadaan itti calaqqisuudha. Irreechi ol ka'iinsa biyyaaf mata duree jedhuun bare kana kabajamaa jiruun har'as sirna ho'aa ta'een bakka lammiileen biyyattii iddoo garaagaraarraa bahan akkasumas bakka lammiileen biyya alaa argamanitti bifa safuu duudhaa fi kabaja uummata Oromoo eeggateen hora Arsadeetti kabajameera. Hirmaattonni hora Arsadeetti argaman irreechi bare kana baay'ee nama gammachiisa. Kunuunsi eegumsi gama nageenyaa qaamni mootummaa jala bultii irraa kaasee nuuf taasise dinqisiisaadha. Irreessi bara kana kan yeroo kamiyyuu irraa adda. Irreechi hora Finfinnee seenaa guddaa qaba. Bakka sanitti uummanni Oromoo har'a boqoosaa ol qabatee irreeffachaa aadaa teenya durii nu jalaa badde sana bakkatti deebifataa jirra. Kanaaf kun waan guddaadha jechuun dubbatu. Akkitti jirru bataami waan nama jaalachiisu. Bataamitti waan nama gammachiisu. Akki warri baala sultaaniinis warri eegumsa nagayaallee akkitti nu eegaaru waan guddaa isaati. Aadaa keenya kalee ture. Aadaa boonsaa aadaa kalee qabnu isii badde tana gadaa tana seessa deebitee marsaa isitti deemnee nuti amma kan dhufne baaturraa dhufte. Garuu baatuu miti malkaan guddoo jirti. Malkaan tun malkaa seenaati. Malkaan Finfinnee malkaa seeraati. Malkaa seenaati. Malkaa seenaa arganne. Iddoo seenaa dheengadda bullee kalee ganatti mallee waan gaariitu jira, waan bareeda jira, iji diinaa jizee qabamte nama bareechisaa nama gammachiisa. Arsadeen kana har'a ija addaatiin kan arganne. Miirdansa qabna, jiltiteenna, jilabbaannu, irreecha jechaan irreteenna. Irreechaan irreteenna, irreechaan jaalalteenna, irreechaan tokkummateenna. Tokkummaan teenna, obbolummateenna. Injajjabeessina in irreeffanna. Aadaa keenyatti ijoollee guddifanna. Dhaloonni ammaa abbootii isaaniirraa eenyummaa fi aadaa isaanii baruu qabu. Of baruu qabu namni ofi hin barre aadaa eenyummaa baruu hin danda'u. Dhaloota aadaa fi maalummaa saba isaa baree nama barsiisu ta'uu qabu jechuun hirmaattonni itti dabaluun dubbatu. Itti fuffinne diqqaatti guddimne guddayyaatti bulchiine gammanne diqqa keenya. Irra gaariini cufisaa itti dhaamne itti guddifannaa jechuudha. Aadaa isaanii baruu qabanii waloo isaanii wal baruu qaban. An eenyu jedhanii Oromummaa beekuu qaban. Kaleessa uummanni Oromoo kutaa adda addaatti ciramee addaan ciccitee gizee badetti har'a uummanni Oromoo wal hafee lafa nu hafanii mana nu hafanii wal bulchaa jiranii namni diqqaan maal baruu qaba sirraayi? Maal baruu qaba? Wal baruu qaba. Lafa baruu qaba. Aadaa baruu qaba. Uf baruu qaba. Namni uf bare aadaa bara. Namni uf hin barre aadaan beeku. Safuu hin beeku. Safuu baruu qaba, safuu eeggachuu qaba. Kanaaf ijoollee ammaatiif safuu eeggadhaa, safaayaa uumetti bulaa isiniin jedha. Ammas bakki ulfoo keenya ganamaa Finfinneerraa eegaluun kutaa Oromiyaa hundatti nuuf deebi'aa jiru. Cimnee ni eegganna, kan dagatames ni deebifanna jedhanii. Wanta sana dhagaamee ardaa Oromooti, ardaa jilaati. Akkuma beekamu kaleellee Finfinnee handhuura Oromoo irratti irreeffachaa oolle. Lafa abbaan gadaa adda finnaa hidhee duraan eebbisa ture irratti handhuura irratti eebbifannee irreeffachaa turre har'allee ardaan keenya ardaa jilaati irratti irreeffannee jirra. Gammachuun na dhagaama guddoo bareedaa agan caalaa ammallee qabsoonteen bareedumtiteen fuuldura turtii fuuldura fumna galatoomaadha gammachuu qaba. Jaalalaaf uummata Oromoo waan guddisee na dhagaama. Wal ammatee sabaaf sablammuu wal ammatee wal qabatee waliin bulaa cabsaa walii kennaa naggorii naanyaadha hoo jedhaa dukkaanaa dhaabanii nu kabajjanii hoo bisaa alaandii dhuga hoo caccabsaa nyaadha hoo micciiraa nyaadha jedha akka aadaa Oromoo kakaleessanitti nu nyaachisaan obaasaa keessummaa ammaa nu baasaa turan.